nagarra caaluu nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isinidha baay'atu hordoftoota iddoo yuutiif jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessanii isiniin jechuun jaaladha. Akkam jirtu nagaa keessanii warri maatii naataa jirtan I miss you I love you so much baay'een sin jaalladha kabaja isiniin jechuu jaaladha qaaliiwwan lammiiwwan. Egaa akkuma beekamu har'as caaltuun qabadhee dhufe jechuudha. Har'ammoo caaltuun seenaa haaraa nuuf fidee dhufte jedheeni eegaa ture jechuudha. Kaleessa eegaan ture jechuudha. Viidiyoolee yoon irraa hojjechuu baay'ee eegaan ture jechuudha. Amma ganama kana arge jechuudha. Ganama kana yeroon argutti nyaata achiin naa biteen lafa naa kaayee nyaadhinaan jedhee deemee jaartiin ajiina jalaa fudhattee deemte jette. Ati caaltu gowwaa moo gamname? Dubartii qoricha si laattee qoricha si obaastee hospitaala si galchitee hojii kee irraa si dhaabsistee dubartii daa'ima keetiin si doorsistu homaa tokko tootin dubbaliin kacheeteetu wajjin hin jiraattaa? Simuma jetteetuma wajjin hin jiraattaa? Homaa seeratti hin kennine ati? Maalati dhugaa? Maali kun dhugaa Yesuus? Araa akkasitti immoo ta'uu hin qabu malee. Seeratti maaliif hin dhiyeessine ati? Eenyuun sodaatti? Moo waa sitti goote laata dhugaa rabbii kun immoo nagaa miti jechuudha. Amma inni lafa kaayee fiddeemee inni ani mana hin jirre immoo sila na dhukkubuu fi akkas jettee naan jetteetti akkas jettee qoricha naa laatteen jedhiini. Anatu ofii kootii nyaate jedhiiti achittini. Kanaa booddee immoo yoo ati akkas jechuun baatteetta ta'e asiidii sitti naqanaan jette akka barbaaddetti na abaarti akka barbaaddetti na daddarbatti boqonnaa naaf hin kennine ani immoo akka kaleessaa ishii gadi dhidhiituu ishii ofirraa dhoowwuu hin dandeenye. Ani kan hin jedhu nama reebuun nama wal loluun nama wal tumuun jechaan akkasumas immoo waan baay'ee wal gochuun gootummaa dandeettummaa sitti fakkaate sitti mul'ate kun gowwummaadha malee dandeettummaa miti. Namni wal tumee ofirraan ishii dhoowwaa amma garuu sila na dhukkubuu fi ofirraa dhoowwuu ishii hin danda'u. Kanaaf akkatti natti taphatti jettee jechuudha. Amma gaafa fayyite akkatti nafuu nan fayyaa anis ofirraan ishii dhoowwate. Gaafa fayyite ganaa xoorinnatii eegaltaa? Ganaa lola eegaltaa? Ganaa waan biraa eegaltaa? Kun gaarii miti. Isheettee gaama jalaa nyaatteettee otoo ta'aa jirtu ajjinaa dhufuu ajjittan himaa. Na filattamoo ishii filatta jedheeni yeroo waan kanarra deddeebitee dubbatteetti jechuudha. Jedheen gaafadha jettee achi booddee achiin egaa yeroo alaa dhufu dhukkubsattee jirti miti maangoo fideefii dhufee jechuudha. Garuu eessaa fidaa fi maal yuutuubiin irraa fudhatameera hojii hin qabu. Eessaa fidee ta'u waan tokko bitaaf ganama qursees biteeraaf egaa isheen nyaachuu abaatti malee yeroo dhufus maangoo fidee dhufee galatoomi siin jenna asirratti achi qursii nyaattee taa'ii saatiin marfeen geenyee ka hin deemnaa jennaanii dura nyaadheera jetteeni achi booddee immoo maaliin nyaadhaanii jaartii keetu fudhatee nyaatee atiin talaa mootummaatiin naan jettee nan nyaadha fudhadheen jennaaniini haadhiidha fudhadhuu nyaadhuun jedheeni. Ajaa'iba dinqiidha ka fudhadhuu nyaadhuun jedheeni. Qoricha fudhachaa jirta miti? Tokko qoricha fudhachaa jirta. Si dhukkubaa jira. Nyaata nyaattee qoricha kee fudhachuu qabda marfee fudhachuu qabda malee aadiidha nyaadhuun jettaanii maaliif aadiidha nyaadhu jettaanii jalqaba maaliin lafa keessa akka hin beekte akka isheen si doorsistu akka isheen si rakkisaa jirtu akka isheen wanta adda addaa sirraan gahaa jirtu hin beekta maaliif dura isaa lafa keessa maaliif nyaatiin ati ganaama xoorinnatii dhaabdu jechuudha. Narraa baastamoo narraan baastu yookiin ishiin amana kireessitii of danda'aati achis jiraadha anas hin jiraadha mucaa koo naa fidi akkuma salphaatti mucaa koo naa fidi siin jetteedhaaf sitti kennaa. Kaleessa maaliif si dhoowwate? Kaleessa maaliif si dhoowwate? Ati amma jechuudha jalqaba irratti hospitaala baatee maaliif achitti deebite? Tokko lammata immoo jechuudha
dubartii qoricha sii obaastee sii laattee ganaa asidiidhaan si doorsisaa lubbuu keen balleessa siin jechaa akkasin ta'iin sin balleessa siin jettee si doorsisaa hojii jaartiin keena doorsifte maal maa gowwoomtate maaliif kan hundumaa maaf of dafarsiifta kan hundumaa namaadhaan asuma keessattan du'a malee as mana kana keessaas hin ba'u jette achiin immoo yeroo ishiin sireebdu yeroo ishiin akkana si gootu maa bilbiltee natti himiini na reebdee na tumtee akkas na goote naan jette baga si tumte ati maalidha jedheeni waan ta'edha kanaaf iyyuu bagadha walii galtanii akkana na gochaa jirtudha walii galtaniiti akkana na gochaa jirtudha lakkaa'ee ani hin beekne kanaaf iyyuu ani iddoo itti gargarsin baasu hin jiru yennaan narraa dhoowwitamoo akka marii nan fayyaa asitti inafu gaafan fayyee anu beeka akkan ishii godhu jennaani maal jetta asirratti jettee gaaffii gaafatte yeroo kanatti ani waanan siniin jechuu danda'u akka gootan jedheen ajiin maal goonaa jedhaati taa'aati maal goonaa akkamitti jiraannaa akkamitti walii gallee tokkummaa humnee jiraanna jedhaati walii galaati waliin jiraadha akka obbolotaatti waliin jiraadha waliin nyaatinaa waliin doorsisiinaati jedhee deebiseef jechuudha yeroo kanatti ka mana kimiin dhandhaa ka iffadhu gaafa inni jedhuuni egaa maangoo mana itti kennee gaafa jedhu ati dhala koonaan kennitu ati maalii koonaaf hin taatu ati dubartii kanarraan baastu ati akkas hin taatu gaafa jettuun ani iddoo itti sinirraa baasuun qabu ani mana kiraa siniif hin kireessu yoo barbaaddan immoo ofii keessanii atis kireeffadhuu jiraadhu ishiinis kireeffattee haa jiraattu jennaan ani manni inni kun mana koodha nama biyya kanaa dhiibnaanii addunyaa maratu beekaa jettee jirtu jechuudha akkas jettee innaa achi yeroo gadi ba'u kootti ol deebi'i siin jedha jettee ol deebisisteeti siin bineensadha namarraa dhalattan ta'uu bineensarraa dhalattan ta'uu beekuu jennaan bineensarraa dhalanne jedheen bineensarraa dhalanne bakka dubbii gabaabaa jechuudha ishiin immoo ani mana kana keessaa hin ba'u mana kana keessaa hin ba'u yoo mucaa koonaa kenne nan ba'a mucaa koonaan kennu taanaan mana kana keessaa hin ba'u mana kana keessattan du'aa jette amma gaashiin yookiin lubbuu kee ajjeesuu dhiisuu mala garuu akkuma kaayyeffatte karoorfatte asiidii sitti naxxee si gubdii jechuudha fuula kee asiidii sitti naxxee si gubdi baqa kanumadha dubbiin wanti biraan jiru jechuudha maaliin jedhe maani ati intala shawaa erga taatee gootota dhamee isaan elamee sibiila fuuldurame kachananii dhaabatu sodaa tokko malee ibidda walakkaa hin beennam dhugaa onneen isaanii jechuudha onneen isaanii kan danfaa kutattoota ati mee dhala tokkodha namni dhala isaa meeqayyuu gatee iyyuu kudhaniyyuu gatee mala malata miti mala maaliif hin malan ata dubartiin kana maaliif qabdee seeratti hin kennine dubartiin kana maaliif qabdee seeratti hin kennine sababiin isaa hoo nama dhiba dhugaa rabbii atiin gowwoomta lubbuu kee irratti gowwoomaa jirta nama miidhaa jetteet immoo jechuudha nama miidhaa jira ishiin dhiisu ishuma najjeessa jettee jechuudha yeroo darabe segaa yoosuma akkas jettuu waan ishee ajjeeste hin qabdu ishiitu si ajjeesuudhaafi lubbuu kee irratti kaayyeffatee karoorfatee dhufe garuu immoo oolteetta ammas immoo ati ganaadha maatiin koo asuma keessattan du'aa maatiin koo asin jiraani waan ta'eefi maqaayya asuma keessattan du'a maatiin koo asin jiraani waan na argan hin qabanii ama namni kana kaayyeffata ogaa rabbii ilaalisma ani koomenti namoonni babarreessaniyyuu si dubbisaan ture dubbiseen waan isaan siin jedhan koomenti namni si barreessu dubbifadhu caaltu dubbifadhuuti
kan irraa hubadhu kan irraa hubannes immoo deebiitti laadhu. Namni koo kan waan tokko nama gorsuu fi ofii isaatiif jedhee osoo hin taane namaa jedheetidha. Ati kaleessa dandeesseetum jiraatte miti. Hajjiin hojjetee mana kiraa sirraan kanfallee, hojjetee huccuu sii bitaan turre, hojjetee nyaata keessi danda'an turre, ofii kee of danda'aa turte miti. Har'a maaltu dhufe? Moo waa sitti godhe? Of gaafadhuuti mala maladhu. Boleetti keenya of gaafadhuuti mala maladhu. Dubartittiin sun murteeffatteetti. Bakka karaa badiisaa qabatteetti, karaa jallinaa qabatteetti waan ta'eef murteeffatteetti. Ishiin okko nama hiriyaa ishii nama kaleessa waliin jiraachaa turan salphiftee mana ishii keessaa ariitee gadi baaftedha. Si'iin immoo masaanuu keeritti sin dabalte waan tokkotti si yaaddu jechuudha. Otoo ati gadi baatee of dandeessee ofii keedhaa fi ani akka kootti fakkeenyaaf ani akka kootti jechuudha. Nama namiidhe tokko gaarummaa wayiidhaaniin mo'achuu barbaada jechuudha. Gaarummaadhaan nama mo'atu jechuudha. Atama ishiin kaleessa akunoo dhala keessa kaafuutee dhala keessa doorsisaa turte miti osoo kutattee of dandeessee jechuudha. Bakka jabaattee ta'eera ta'ee osoo ati jala shushubuu baattee ta'ee osoo ati wanta baay'ee kana godhi gaafa ishiin jettee ishii siifan godhaa siifan xaafsate jechuun baattee of dandeessee of boonsitee jiraattee ta'ee isaanuu baatanii teleefinoo akkasitti dhaansii baatanii gara mana keetii si fidu jechuudha. Amma garuu wallaalummaan kee si miidhaa jira jechuudha. Egaa ishiin nyaatteetti baazawwee qursii ishii nyaatteetti sanaan kushiinaa deemaa ganaa shaayii qopheessaa yoo osoo hin jedhii nyaatteetti. Viidiyoo ishiis immoo viidiyoo hojjetteetti ishiinis waan ta'entumaayyuu ajjiin gubbaadhuma bilbila koolatan argee ilaaleen immoo dhufa ilaaleen immoo yeroo nama jetteetti dhufaa sineen jedha aymeessuu sinin jaaladha qiddiyyee yuutuubii kana mooyu subscribe godhaa sinin jechuun jaaladha naaf eebbifamaa shaaloo.